Jira jirtu hordoftoota YouTube channel fayyuu jaalala akkam jirtu nagaa keessanii ambaay nagaa kiyya galata waaqa haa ta'u. Mammaaksi Oromoo tokko maal jedha seetan gadheen bakka ofii ooltutti nama yaaddii jedha. Gadheen bakka ofii ooltutti nama yaaddii jedha. Niitiin tokko maal jetti seetan dhugaa waaqa TikTok irraa maqaa qof. Namni garuu akkamittiin of arrabsa. Namni akkamitti of arrabsa jechuudha. Akkamitti tokko akkamitti of arrabsa. Lammatammoo akkamitti hojii isaa hojjetu nama arrabsa. TikTokii by the way TikTokii hunduma fayyadamu. Osoo argitanii TikTokii viidiyoon TikTokii keessa jiru baadiyyaatti illee hin waraabamu. Maaliif daataadhaan fayyadamu gaa daataan immoo baadiyyaattu hin hojjeta. Daqiiqa sakandiidhaan waan ta'eef wanta sakandii keessa waan ta'eef baadiyyaatti illee hin hojjeta. Kana jechuun maatiin nama hundumaa ilaaluu danda'a jechuudha. Akka YouTube daataa baay'ee hin fixu, intarneetii guddaa hin barbaadu jechuudha. Kanaafuu isheen tokko maal jetti seetanii an afaan qotayyuu dubbachuun nan saalfadhee dhugaa waaqa waan isheen jettu viidiyoo masaa ilaala. Ani garuu saalfadheen jira akkana yeroo jettu jechuudha. Isa booda erga ilaaltanii አረብ አገር ላይ ተቀምጠን ሴቶቹ ሸርሙጣዎች ወንዶቹ ጥረተኞች ሰርቶ መብላት ያቃታቸው አገርን እያፈረስን እንገኛለን አንድ ነገር ሳንተክር ለምን አሁን አንድ ዘመነ ካሴ ቀርቶ እሱንም ደግሞ ለማስበላት 24 ሰዓት እየሰራ አከነቴቹ ኑን ወርብይ አረባ ኢሮኒ ጦረተኛ ዳይት ዱበርቶኒ ሻርሙጣ ዳይት ኑን ጀት ሰዮቹ ኤሬ መቃ ጎፍታደ Nuni biyya hin ijaaru asteenye biyya diignaa hojjennee nyaachuu hin dandeenyu biyya diignaatti. Waaqayyo si faadhisu habiibti. Afaan kee kanas siyaasirreessu. Ijoolleen namni Amaariffaa hin dhageenye hin jiru. Anyways jechuudha. Amaariffaa namni baay'ee hundi hin dhagaa garuu baay'een hin dubbatu. Dhaga'uu hin dhagaa namni baay'een garuu hin dubbatu malee. Harmeen kiyyaallee baadiyyaa teessee Amaariffa sirriitti ni dhageessi hin dubbatti tokko keessaa jechuudha. Sirriitti aktiivii yoo taatee dubbachuu baatte. Kanaafuu namni kamuu Amaariffaan dhagaa jechuudha. Kanaafiyyuu baay'ee nama gaddisiisa akkana jettee yeroo dubbattu. Follow baay'ee qabdi. Follow baay'ee qabdi. Laayikii baay'ee qabdi. Sheerii baay'ee qabdi. Biyya wal nyaachisna asteenyeetu nuni jettu dubartoonni akka nama qaasaa dhawnu nama shamma dhugaa waaqa dhiironni immoo xoratenyaadha hojii hojjechuu hin danda'anii xoratenyaadha jechuun taa'aniima dubartoonni alaa hojjetanii fidanii isaanii kennu jechuudha. Xoratenyaa jechuun akkana mana keessa taa'u dhiironni hojii hojjetanii dubartoonni alaa hojjetanii fidanii kennuuf. Kanaafuu habiibti dubartoonni biyya Arabaa biyya akkatti isaanii ijaaran atiin agar akkatti isaan maatii ijaaran anyways ati maatii kee ijaarree ta'a. Maatii kee unkaan maatii kee ijaaru ofuun ijaarree jechuudha. Ani garuu dubartoota leenca ta'an baay'een beeka. Kan of ijaaranii maatii isaanii ijaaran danuu lakkoofsaan garan qaban. Maqaatitti moggaaste xiraa kanas miti isaanii abbaan fedhe garuu ta'uu danda'a isaan akkana miti. Nun dubartoonni biyya Arabaa yookaan nun warri biyya Arabaa jettee bakka buutu isaaniinis ibsuu hin dandeessu. Okay. Kanaafiyyuu dubartoota akkam mirxii ta'an baay'eetu jira kan ofirraa hafanii maatii isaanii obboloota isaanii barsiisan sadarkaa gurguddaadhaan gaan baay'eetu jira. Ofii isaaniis biyya kan ijaaran baay'eetu jira. Jalqaba biyya ijaaruun eessaa kaaseete habiibti biyyuma isa kana Itoophiyaas jedhamu kana dhaqanii utubaa irra kaanii ijaaru miti. Of ijaaru achi maatii ijaaru yookaan maatii ijaaru achi of ijaaru. Kun biyya ijaaru jedhama. Maatii tokko keessa nama baay'ee jira. Maatii tokko keessa nama tokko lama ati barsiistee bakka qabsiistee jechuun biyya ijaartee jechuudha. Short. Namni lamaan suni obboloota keessa maatii kee keessa namni lamaan suni barumsaan waan ittiin baratu dhabee waan hundumaa dhabee manatti kufee karaarratti kufee jechuun biyyattii irrattis ba'a ofirrattis ba'a rakkina jechuudha. Garuu ati maatii kee keessa nama tokko lama sadii barsiistee bakka qabsiistee taana biyya ijaartee jechuudha. Kana namni sun dhaqee biyya tajaajilaa jira. Mindeeffame biyya tajaajilaa jira jechuudha. Biyya ijaartee jechuudha. Biyya hin ijaaru asteenye biyya diignaa dhiirri xoratenyaa dubartoonni immoo shaarmutaadha itti maqaa gooftaati waaqni si faadhisu anyways jechuudha. Jecha kanatti moggaasu keetii waaqni si faadhisu garuu isaan akkana miti.
jiru darbanii kan horroo bal'aataa nanuunan arrabsa jiru kaayyoo kan hin qabne waan bahaniif kan hin beekne abbaa fedhe faana kan baan abbaa fedhe faana kan galan maallaqa isaanii kan harcaasaa oolan iddoo fedhan oolanii kan bulan jiru garuu nama 3 4 5 vettee uummata biyya Arabaa keessa jiraatu lakkoofsi isaa baay'ee gara hin qabne kana mootummaan illee daataa isaa hin qabne baay'ina isaaniitiin jechuudha. Akkas jettee arrabsuu hin dandeessu shi. Wayaanchi yaashuu መሆን ትችላለሽ በቃ አፍራሽ መሆን ትችላለሽ ያሽው መሆን ትችላለሽ አንጀቸ ሰነ ሲንጀቹ ባእነቱ ልፋተ ዱጋ ዋቃ ጀችቻት አከነ ጀት ደፈርቴ ዱበት እንሲ አረብሱፍ ኖ አረምኒክ የባየ ሶዳተቹ ማሪቢ አረምኒኮ ገረዘሜራቹ ገዲሲሚት አከነንቲ ጀቸ ሐመ ከነ ገው መታነ ማጨብሱ ጀነማ አረብሱ ኖ ነራስን ኤገሙ ሼም እንፋተስ ጀችቸቹ እና jecha kana namni arrabsame namni baay'ee boowullee jira jechichi baay'ee ulfaata hiikna isaatoo hiikame zirzirii baay'ee qaba jechuudha jecha isheen S H A X R A ምናምን akkanatti waamame hin jedhan Natulwaata dhugaa waaqa na ijoollee keenyaati bakka buutu saayinsii madaaluu hin dandeessu akka kanas jechuun hin dandeessu jagna meeqa jira goota meeqa jira obbolaa kan barsiisee haadha kan mana ijaaree abbaadha kan mana ijaaree abbaadha kan horii bitee haadha kan ameessa bitee baay'ee jira warri isaanii gammadanii haati isaanii baadiyyaa teessee sa'a ilmattee qabbanaa'e mucaa koyettee dhadhaara sattee dibattee aannan nyaattee haati kan itti qabbanofte baay'eetu jiru goota isaan biyya ijaaranii abbaan kan sangaa bittee fi lafa qotatee mucaasaa eebbisaa idmee mucaa koo jechaa eebbisaa kan jiraatan baay'ee jiru isaan kun goototadha jechuudha isaan kun jagnadha jechuudha isaan kun warra biyya ijaaran jechuudha. obbolaa baay'ee barsiisanii yuunivarsiitiidhaa eebbisiisanii ba'anii hojii qabatanii obboleettiin konaaf haa jiraattu kan jedhe dhiira baay'ee jira obboleessa baay'eetu jira kanaafuu isaan kun goototadha dhugaa waaqaa sirees dubartoota biyya Arabaa an achi taa'ee waan an godhaa ture nan beeka jechuudha kanaafuu waan an hojjechaa ture kana namoota baay'eetu hojjeta jechuudha maatii laalchisee waan hojjetamu baay'ee hojjedheera obbolaa laalchisee waan hojjetamu baay'ee hojjedheera kanaaf amma sirriitti warri na galateeffatan jiru kanaafuu anillee hojichatti baay'ee wanta itti gammade jira jechuudha obboloota kooratti jechuudha kanaafuu namoonni akka kana mirxii qimamii shunkurtii adii ta'an osoo jiranii akkamitti jecha wasaka kana jecha badaa kana isaanii jetta dhugaa waaqayyo siif haa dhiisu gara sammuu keettis deebii ofii keellee yaadicha keessaa deebii ofii keellee achi keessaa deebii tarii shiishaa saabdee ufuu dandeessa marqantee ufuu dandeessaati bakka sammuun kee zeeroo galee waan gootu wallaaltee ufuu dandeessa garuu gara sammuu keetti gaafa deebitu akkanamti ijoolleen biyya Arabaa jechi kun isaaniin malusi isaaniin madaalusi namni dhibbi tokko yoo akkana ta'e illee isaaniin hin madaalu kanaafuu habiibtii kiyya waan akkanaa kana nurraa dhaabiti ijoolleen keenya yoomillee taanaan isaaniin of jajna malee isaaniin hin boonna malee warra biyya Arabaati ittiin boonna ijoollee biyya Arabaatiin ittiin boonna dhugaa waaqa malee as chokkaayee warra namaa qaqqabanii baay'ee ijoolleen biyya Arabaa as chokkaayee emergency dhukkuboonni tokko yoo si qabanii taraa kan si eegsisan miti amma kaardiin bootti ala taa'e eegi kan namaan jedhu miti dhukkubni tokko wadaa'uun emergency jedhame kutaa dingateenyaa filee jechuudha kutaa sanatti qaxxitaasi gashanii daddafanii baay'atanii si ilaalu maaliif yeroo siin kennu kan dhukkubichatu jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya biyya Arabaallee akka kana waan tokko rakkadhe baqqaina emergencyidha dafanii xaalu godhu birree jechuudha. Waan tokko bakka kana booda booritti akkas ta'uu fi maaltu ta'u maal godhamna maantumtuun godhamu kuna birrii qax. Isaan jechuun bakka maal jedheen ibsa dhugaa waaqa dafanii qaqqabachuudha. Dafanii nama qaqqabachuudha. Rakkinarra fiiganii qaqqabachuudha.
osoo oddoo lixaa dhabanii warri as deemanii achi deemanii ijoollee tokko biyya arabaatti qabu taana daftee qaqqabde jechuudha. Hin du'ani maallaqa dhabuumsaan jechuudha. Maallaqa dhabuumsaan hin du'ani yoo guyyaan isaanii ga'ee du'e malee jechuudha. Kana fakkaata bakka maal jedhee sin ibsa ijoollee biyya arabaa I love you so much bakka.